namoonni hayyoonni siyaasaa hedduun bakka jiraniin beekamu jedhama. Kun immoo maal jedhama? Ilma Oromoo gabbaasanii harka duubatti hidhanii ajjeesu. Jechuun Maamad Dagsiisoo Junaayid Saaddootiin firaa keedhaan dhugamuun soba. Maalii fi maal dhugaa walitti himuun hin dho'aa wanti dhugammaan sun yoo dubbatamte maaltu gadi bu'a? Bakka akkaan buutu maali? Kanaafuu amma yaadde kanaa jechuun maali? Amma biraasoo kee keessatti atillee farda yaabbadhuutiin naa deemi tokko fakkaatti na fakkaate. Duuteellee immoo dhugaa dhabu yeroo tokko abdii si kutachiisa. Biinxaa tokko deebisee suphaa tokko biinxaa tokko suphaa kitaaba kana kitaaba godheera. Aree qabuu dadhabeennaaniin abboo kun fardi fayyaa qabaa jedhe. Gatii akka qabu nuuf beeka inumaayyuu namootni arrabsanis biras jiraa jechuudha hojiin. Yoo isaan fedhanii hin taati yoo isaan hin feenes hin taatu. Yooyaa sham harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Forex Entertainment guyyaa kana keessummaa tokko qabannee isiniif jira. Keessummaan keenyallee nama isin qaamaanis ta'ee kan namni bira jirtan beekuu dandeettanii akkasumas ammoo namni dhageettii isaa hin beekne hin jiru. Dargaggoo Maamad Dagsiisoo cirrii qabannee isiniif jira. Dargaggoo Maamad Dagsiisoo akkuma beekamu gaalamaan dura qabsoo geggeessaa ture. Qabsoon isaallee waan addaa waan dhuunfaa isaa ta'e tokko jechuudha. Yeroo qabsaa'onni keenya hidhama sanitti mormii dhageessisuun akkasumas isaanii sagalee ta'uudhaan nama uummata Oromoo biratti qooda qabuu fi akkasumas uummata Oromoo biratti nama oolmaa ol kaawwateedha. Maamad Dagsiisoo ammoo qabsoo saniin alatti yookiin ammoo oolmaa guyyaa saniin alatti har'a ammoo dhangaa tokko qabadhee dhufee jira jechuudhaan gara uummataatitti bahee akkuma dhiyeenya kana argitan beeksisa adda addaa irratti arguu dandeettanii kitaaba tokko ani hin duune kan jedhu qabatee isin dhufee jira. Maamad Dagsiisoo baga nagaa dhufte yooyaa asham abriyaako. Manzuuri sana. Hanganuma beeka abriyaako. Egaa anis akka ati Manzuuri caalaan beekne beeku. Aniyyuu baay'een beeku. Ayyee galatoomii atis miidiyaa Forex irratti keessummaa gooteen affeeruu keef galatoomii ulfaadha. Maamad Dagsiisoo meebii tanaan dura intarvii baay'ee kennuu dandeetta akkasumas ammoo namoonni tokko tokko dhawaatumaan illee guyyaa waggaa lamaan dura irraa darbee namoota baay'ee si beeka uummanni Oromoo guutuu si beeka jedheetiin abdii qaba. Akkuma nama gaafiif deebi'u godhu tokkotti Maamad Dagsiisoo eessa dhalate gandatti si deebisamu. Iddoon ani itti dhaladhe aanaa Heexosaa ganda qotee bulaa Addoo Bulchaanaa iddoo Gaalloo Sararaa jedhamtu. Specifical area Gaalloo Sararaa jedhamtu. Jechuun Maamad Dagsiisoo Junaayid Saaddootiin firaa keedhaan dhugamuu soba. Junaayid Saaddootiin firaa jedhan. Arsiin tuni waluma keessa garuu waliin gaafanne ani qajeelaan hin beeku. Arsiin ajjeesinii ajjeestu qoratiinis akka jira. Guddaa galatoomii egaa Maamad bakkitti dhalatte nu beeksistee jirta. Ammallee akkasumas osoo gara dhimma keenya dhaatitti hin deebiin duratti taatee yuunivarsiitii Jimmaatti taasisan ni yaadadha guyyaa sani natu gabaasaa ture OMN irratti. Breaking news jenneetiin dabarsaa turre hanga yeroo sanii hanga yeroo dabarsuun sanitti maqaa keetuu hin himne ture maqaan beekne dargaggoo ammaaf barataa ammaaf maqaan isaan beekamne jenneetiin sagantaa san gabaasne mormiin cimaan barataa ammaaf maqaan isaa hin beekamne muudachuun ni dhagahame. Taatee guyyaa sanii mi amma teettee yaaddeetiin jettu jechuun haalli isaa wanti sun raawwatte yookiin wanta san gochuu dandeetti xiqqoo daawwattoota Forex nu yaadachiisme. Sirbaa ture egaa akka weelluutti itti yoo dhufne beektaa mira shubbisaa akka mormiin irraa dhaqu sirbe. Kijaabaa goota. Achirraa kan hafe yaa waan jechuu barbaadu jedhe ani imeejii kee dabarfachuu barbaadu achirratti dabarsee erga imeejii kee dabarfadheen booda sa'aatii dheeraadhaaf galma keessa ture galma keessaa ba'ee galma keessaa isaanumatu na baasee egaa qabanii na baasanii achi booda erga na reebaniin booda gara manneen hidhaa garaagaraa keessatti mana hidhaa na geessanii achirraa manneen hidhaa garaagaraa erga naanna'aa tureen booda dhumarratti awaashii bahee
ni beekama ni yaadatamaa jedheen tilmaamaanis. Okay, taate guyyaa sa'a sanitti moo akkuma beekamu guyyaa eebbaa ture kana uummanni Oromoo guyyaa sanii waan biraallee ni qaba ture alaa jechi kiyya mormii hiriiraatu ture wanti sun hin taane gara keetiif deebi'ee akka jiru ajandaa sun jechuudha. So atillee wanti goote guyyaa sun waan xiqqoo miti maaliif jennaaniin yakka itti hojjette hin jiru kun waan beekamu sagalee mataatee fi namoota yakka malee hidhamaniif jechuudhaan sagalee taate malee wanti raawwatu tokkollee hin jiru. Taatee san yeroo sa'a sanitti yaaddemoo sanumaan dura akkamitti dhufuu danda'e wanti sun? Okay, wanti ammuma ol kaanii hojjetan akka hin jirre beekama jechuun steepii maan ittiin deeme irraayyuu waan yeroo sanaatti akka hin taane beekama. Wanti an akka jedhamutti guddisee yaadne baay'ee sababni an guddisee yaadinii fi beeka sirnichi sirna waanuma jechuun mirga ta'ellee gaafachuudhaaf namaan eeyyamne sirna akkasii akka ta'e beeka. Anaaf garuu iddoon suni iddoo itti naaf ani carraa akkasii deebiin argachuu danda'a argachuu dhabuu danda'a. Carraan garuu yeroo sanatti an qabu carraadhuma sana. Wanti akka waan san godhu na taasise ammas irra deebiidhaan akkuma miidiyaa garaagaraa irratti dubbadhaa ture wanti an sii himu suuraawwan yoo san bahanii fi taateewwan yoo san Oromoo irratti ta'aa ture. Akkasuma namoonni hayyoonni siyaasaa hedduun bakka jiraniin beekamu jedhama. Kun immoo maal jedhama? Ilma Oromoo gabbaasanii harka duubatti hidhanii ajjeesu. Duuteellee immoo dhugaa dhabu. Yeroo tokko abdii si kutachiisa. Lammaffaa ani akka Muhammaditti waan tokkotti amana. Egaa maatiin kiyya Islaamaa amantaa Islaamummaa keessa dhaladhee guddadhe. Haqa dubbattee haqarra duuni shahidummaa. Wanti ani akkasitti akka dura dhaabbadhu taasise takka haqa dubbattee du'uun shahida ta'uu waan hin beeku. Lammaffaa maalii fi maal dhugaa walitti himuun hin dho'aa wanti dhugammaan sun yoo dubbatamte maaltu gadi bu'a bakka akkaan buutu maali? Dhugaa dubbatanii bakka namatti dhiite buluu jedha hawaasni keenya dura yoo mammaa. Kanaaf hayyoonni keenya hidhamuun dhugaa dhugaa. Qaroon keenya du'ee dhugaa dhabe dhugaa. Kanaaf dhugaa dubbadheen akka jedhamu kanatti wanti hin jenneef dhugaa dubbadhee sanaaf nan sodaachise. Dhugaadha wanni ati achirratti dubbatte wanni yakka ta'e akka hin jirre baay'ee mootummaan illee hin beeka jechuun qaamnummaan kamuyyuu qaamnummaan guyyaa san raawwate illee jiru isaan illee ni beekan jechuu barbaada. Guyyaa sana fakkeenyaaf kana qofa osoo hin taane osoo kana godhe wanni jette fakkeenyaaf amma waan guyyaa sanii osoo maayii qabadhee akkas gochuu osoo hin taane jecha san jechuu osoo hin taane waan biraa osoo jedhe naafee. Islaayyuu kanaaf osoo godhe jettee yaaduun jira kanumatti osoo deebite guyyaa sun jechuun waltajjii sanarratti osoo deebite. Waan biraa osoo godhe jedhu hin qabu garuu yeroo na harkaa butu jedhee waan shakkeef hayyoota maqaa isaanii waamuu qabu guutuu waamne waan biraa osoo godhe jedhee yaada hin qabu. Namoota jechuuf namoota waamuuf ture wantoota jechuuf ture maayikii harkaa fudhatu waan jedhu. Yeroo gabaabaa san keessa garuu dhaamsa ajaa'ibaa dabarsiteerta. Kanaafuu kanaaf daawwattoonni keenyallee uummata Oromoo bakka bu'uudhaan si galateeffachuu barbaada dhugaa oolmaa guddaa ooltee jirta. Maaliif jennaan ilmi namaa dhalateetumaan cal jettee du'u osoo hin taane atama fakkeenyaaf wanni guyyaa san irratti an keessattuu si dinqisiifadhu namni riiskii sanni waggaa sadii hunda baratee guyyaa eebba isaa waan akkasii fudhata dhugamatti jechuun nama hinaafsa sigaleera sanuujuu saba keetiif jechuudha. Yeroo sunillee yeroo qaroo keenya caalutti dhabne waan ta'e jecha yeroo san keessatti ati saasanii akkasii argatteeti yeroo akkaataa ati taa'imee itti fayyadamte hedduu waan nama raajuu fi waan nama ajaa'ibuu fi dhaloota akkanaa horuutu nurraa barbaachisa. Uummanni Oromoo dhaloota akkanaa akka kiyya jechuudha. Dhaloota akkanaa horuutu nurraa barbaachisa. Maaliif jennaaniin namni dhugaa dubbatee yoo taate akka jette akka shaayidallee yoo taate dhugaa dubbattee yoo taate rakkoo hin qabu. Garuu namni osoo hatu osoo waan biraa godhu yakka biraa osoo godhu jidduu ni jirti garuu waan haqaa dubbatteetu maaliin haqni osoo walitti himame osoo dhugaa osoo beekan isaan illee irraa dabsuu san itti himtee waan akkasii san riiskii fudhatu keetitti dhugaa galata guddaa qabda jedhee yaada. Ka gamasumaanii kaahidhaa fi reebicha hedduu keessa dabarsitee. Galmi suni rakkoo uummata Oromoo caala dhiphaadha jedhee yaadu si yaada sin beeku. Anaaf bal'aa ture. Akka uummanni Oromoo keessa jiranitti galmi sun naaf bal'aa ture. Wanti an godhes immoo waan ummata kiyya biratti waan xiqqaa jalqabbi beektaa
namu lubbuufiitiif haqa dubbachuun lubbuufiitiif ofiif dubbadhe sana akkasuma biraa kunnu garuu akkuma ati jette iddoo garaagaraa bakkeewwan garaagaraa yoo xiqqaate iddoowwan 7 Finfinnee keessa bakka 2-3 na hidhaniiru. Jimma keessa bakka 4 na hidhanii Finfinnee keessa bakka 3 na hidhanii waliigala Finfinnee keessa bakka 2 dhuma Awaashitti na hidhanii bakka 7 waliigala iddoo nan itti hidhamee jechuudha. Uummata amma ati uummata Oromoo biraa oolmaa kaatteerta galaa biraa qabda. Amma immoo saniin qofa osoo hin taane ilmi keessan hin duune guyyaa sanillee kaa yookiin naa dhagaanii yookiin of jajuu fi yookiin waan tokko gootummaadhaaf miti gochu guyyaa san gooti jechuudha. Dhugumatti jechuun laal gootummaan akka qabdi dhugaa rabbii yoo dubbanne jechuudha. Gootummaa jechuun waa wayii dursitee afoo baatee gootummaadhaan waasan yookiin dhooftee waa wayii gootee irra aanuu dandeetta. Si galaa miti. Kun garuu gootummaa osoo hin taane wareegamuudha. Si galaa miti. Ati guyyaa san dhugama lubbuun guyyaa malee waan hin baaneef malee akka wareegamtetti kan uummanni Oromoo illee ilaalu jechuudha. Waan nuti guyyaa san gooti waan xiqqaa miti. San qofa osoo hin taane anaaf kun xiqqaadha. Ammallee ammoo galaa tokko qabadhee dhufaa jira. Dhangaa harkaa qabaa jettame. Mee gara kitaaba keetiitti itti adeemnu sagantaan har'a itti wal arguu dandeenyeef illee waanuma dhangaa keetii kana jechuudha. Dhaloonni dhufanillee dhugaarra akka deemaniif achirraa kan maqan goote waan guddaadha. Kanaafuu galaa uummata Oromoo biraa qabdaa. Nu biraallee qabdaa. Na biraallee qabdaa. Akka dhuunfaatitti illee waan barbaadne gaafatuu dandeetta. Nama keenya numatu guddifataa numatu qabataa. Amma akka Forex Entertainmentiitti jechuudha waan gaafii gaafachuu barbaadu. Egaa dhangaa nama qabattee uummata Oromootiif fidde kun du'a sanirraa ooltee taatee guyyaa sanirraa raawwatame irraa ooltee amma kun kitaaba barreessuuf geetteerta. Duraan dursee baga rabbiin kanaas ga'e jechuullee barbaada asumaan jechuudha. Mee barreeffamichi yookiin kitaabichi kee kun hidhaa keetii yookiin ammoo taatee saniin asitti wal qabatamoo waan tanaan dura osoo yuunivarsiitii jirtu yookiin barumsa jirtuun kan wal qabatudha gara qophicha hadhaatitti seenu jechuudha. Tole galatoomii kitaabni bu'aa bahii jireenya kiyyaa guutuma wal qabata iddoo dhaloota kiyyaa irraa kaasee manneen barnoota sadarkaa tokkoffarraa hanga sadarkaa yuunivarsiitii yookaan immoo guyyaa har'a jiruutti wal qabata. Fiichariin barreessine fiichariin egaan beekta. Fiichariin kee anas seenaa godha. Situ naasina fiichariin barreessine. Sanarraa kan hafetti jireenya kee guutumaan guututti jireenya kee gara duubaa irraa kaasee hanga jireenya biyya baqaa kana keessa haga gama dhufaatii jireenya biyya baqaa kana barreessuuf yookaan tuquuf yaaleera. Sanarraa kan hafe garuu bu'aa bahii uummanni Oromoo keessa darban akkasuma akka nama dhuunfaatti gareenii fi akka sabaatti akka dhuunfaatittii fi akka biyyaatti waan kappalaa turres tuquuf yaaleera. Kanumaan wal qabata kitaabichi. Maamad Daksisoo yeroo askuulii keessatti jaalatti qabdeeti. Isa kana isaatu dubbata fakkaata. Abbaan fedhillee dubbatu akka naa deebisu qofa barbaada. Jaalatti qabdee barumsa qo'annaa ofii dhiisee akka jiruun qormaatallee haa ta'u barumsallee hojii gareellee haa ta'u hojii manaallee haa ta'u ka isii qofa xiyyeeffatee kitaabni inni qabatee deemu ka isiiti jedhan jechuun akkam kitaabicha kana keessa jira mucattiin sunillee si daawwataa jiraattu ta'eef. Ani kun hanga jedhamellee ta'uu baatu garuu naman jaaladha. Yoo siin jedhu jaalalli ana jireenya kee keessatti jaalalli na qabdee na miite hin jirtu. Hawwiin ture, fedhiin ture. Garuu jaalalli na qabdee akkama jedhamuun na boochistee barnoota na dhoggite turre. Dubbii kun dhugaa fakkaatu anyway jechuun. Inni kun beektaa haasa'uma wantooti malee. Jaalala wal qabatee aniif jaalalli wal kabajnee jiraanna. Innis na kabajee anis isa kabajee jiraanna. Daangaa waliin dabarru. Irra si darbee jira dhiisama rakkoon qabu irra si darbee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ka turtii amma taasisaa jirru akkuma itti fufneetti jirra. Dhakaa dargaggoo isin beektanii Maamad Daksisooti qabannee kan wajjin jirru. Tole Maamad mee eebba kitaaba kana guyyaa muraasota fa'aa eebbifamuuf eebba kana akkasuma fakkeenyaaf amma sa'aana tirtu kana Keeniyaa Naayiroobiidha. Eebbi kun achuma qofa raawwatama moo magaalonni biraallee kan yaaddame jira? Jalqabni kiyya Keeniyaa ta'uyyuu garuu galmi kiyya guutuu idil addunyaa ilmaan Oromoo irratti argamaniiti. Kan miilaan gahuu dhaqqabe miilaan gaha. Kan miilaan hin geenye farda yaabbise ergadha jechuudha. Kanaafi bakkoo iddoowwan miilaan gahuu danda'utti kitaabni kun akka eebbifamu akka eebbisiisu abdii qaba. Biyyaayyuu dabalatee iddoo miilaan gahuu hin dandeenye garuu farda yaabbisee ergaa jechuudha. Kanaafuu amma yaadde kanaa jechuun maali? Amma biraasoo kee keessatti atillee farda yaabbadhuutiin naa deemi tokko fakkaatti na fakkaate.
beeka bira dhaanii wallaala dura dhaanii jiru. Hayyee si yaabbadha rakkoo miti. Angama kiyyaa si yaabbadha ka rabbiin guyyaa saniin si haa ga'u ka eebba kitaabaa eebbisiisuu jechuun yookiin ammoo waan wayii dhangaawii waan qabate uummata baasu jechuun akka nama ilmoo argatee ilmoo sana kennatu jiru yookiin ammoo ilma fuusaa jiruuti. Mee waan akkamitti miira akkamitti dhagahamu? Dhugaa dubbachuuf dadhabbiin kumuu xumurri isaa bareeda. Wanti kumuyyuu dadhabbiin kumuu xumurri isaa bareeda. Ani akka nama tokkootti yaada tokko biinxaa tokko deebisee suphaa tokko biinxaa tokko suphaa kitaaba kana kitaaba godheera. Jaallatamuun qeeqamuun an dahee koloo biinxaa tokko deebisee suphaa tokko biinxaa tokko suphaa kitaaba kana kitaaba godheera. Jaallatamuun qeeqamuun an dahee koloo bangee koloo maqaa itti baafata jettaati leenjisoo diigaa jedha. An ofirraa baasee uummata tuyyuu uummatatu waan jiru godha. Achi keessatti garuu gammachuu qabaan dhugaa dubbachuudhaaf. Sababni isaa akkuma silesiin jedhe wanti tokko akkuma goote walitti fiddee gaafa mataa isaa waliin ga'attu si gammachiisa. Deemsi karaallee deemtee galma keetti yoo dhiyaattu hafuura baafatta. Hafuura dheeraa. Kanaaf anis gaafa kitaaba kana barreessee biraan ga'u barreeffama kee calqabaa ta'uu danda'a. Calqabaa malee xumura ta'uu dhabuu danda'a. Calqaba irratti dogongoroonni hin dhabaman. Dogongoroonni jiraachuu danda'u. Garuu akka nama xumura calqabbiititti hafuura dheeraa baafadha gammachuun qaba. Uummanni Oromoos akka gammachuu kiyyanarraa qoodatee gammadu abdii. Kitaabati barreessite kana keessaa osoo hin bahin jechuudha. Mee mudannoo ati kitaaba kanarra qabdu jira? Mudannoo ajaa'ibaan qaba. Kitaaba kana osoo barreessaa jira. Beektaa barreessee xumuree ifaan daayirektiidha beektaa onlaayiniidha. PC'n ittiin laaptooppiin ittiin barreessu jiru. Seef gochuudhaaf, edit gochuudhaaf wantoota banee wardii banee edit gochuutti jira. Osoma edit godhaa jiru barreessee osoma seef hin godhin. Waa barbaaduudhaaf ol ka'e. Gidduudhuma kana ifaan narra bana. Ifaan yoo narratti baduu deebisee bana. Deebisee yoo banu edaa inni sababa ifaan badee deebi'eef haga update ta'ee tureera beekte. Barreeffamni ture. Akkasiin hin kunne barreeffamni. Sana booda barreeffamni kun akkamitti kutaa akkamitti ifaan bade malee intongoone hin cufne jedhee osoma ilaaluuf maakiyya kuchisiise barreeffama guutuuf jala. Isa kana yaadachuudhaaf yeroo natti fudhate mudannoo guddaan ani qabu ifaan osoo narraan badii barreeffamni osoo na ilaan badii bade jedhee of jalaa balleesseera. Duuba akkamitti deebitee asiin ga'uu dandeette? Gariin kanan hin deebisin illee jira ajaa'iba. Jechuun dhiisee irraa barreesse malee kan hin deebisinis hin jira. Dhugaadha kan namni waan wayii hojjetu waa balleessuun isaa waan jiru yoo hin balleessini gara fuulduraatti illee of eeggannoo gochuu hin dandeettu. Dhugumatti mudannoo bareeda namatti tolallee siyaarsullee yeroo saniif siyaarsullee garuu akka jajjabaattu si godhadheetii yaada beektaa. Mee mudannoo san alatti fakkeenya yuunivarsiitii keessatti illee haa ta'u mana barumsaatti illee haa ta'u mee waan irraa fanni mee waan uummata keenya islaa dhabsu dhagaye yookiin immoo waan jettu hoo jiraate. Erguma wanti taateen kun ta'ee anis Oromoo biratti nama Oromoon gatii kennitee fi jaallattu ta'e irraa taateen kun kan ta'e jechuudha. Barreeffama egaa sooshaal miidiyaa wal qabata. Barreeffama gaaf tokko goota gaafa xiiqii jedhanii naaf barreessan. Galatoomii jedhee deebise. Ammas faaruun dheeratte beektaa faaruun ani ergaa see tole boleessa waan si dhibu profaayiliin isaas oomuun jiru. Suura ammaan takka sirra hin jirtu poostiin takka irra hin jiru. Garuu erga banee bubbuleera. 2021 bane jedha feesbuukii. Na faarsa miseejiidhaan egaa adii kiyya naaf deebiseedha yaadii deebisee fi waliin akkas natti baay'ate. Faaruun na baay'annaan hin cadhise beektaa. Cadhisnaanii hin dubbattuun boontaa naan jedhe. Naan jedhe yookaan naan jette hin beeku. Abbaa jechuun maqaallee hin beektaa maqaa ontoo kana. Yaa maqaa dhiiraaf dhalaalleef ta'u. Naan soorii isin beekne dhiifamaa. Profaayiliin kee duwwaa eenyu jedhu wal beeknaa moo maal si qarqaaru jedhaan. Naanii usuma jedhe naan deebisne achumaan cadhiseet gaaf tokko suuraa tokko aanufumaa kiyyaa toora sooshaal miidiyaa irratti gadi dhiise.
Ani gadi dhiisu toora sooshaal miidiyaa irratti gadi dhiisu achi jala seenee koomentii na arrabse dhukkee narraa kaase. Sambuudha hin kolfe akka ajaa'ibatti sagalee ol fuudhee kolfe koomentii sana yoo argu. Maaliif si fakkaate? Namni kaleessa asiin gamanaan dhufe ati goota gaafatii kee ati maalinaan jechaa ture. Takkitti waan gasi deebise. Yaa ati goota ati maalinaan jechaa turetu waan tokko waan lamaa wayii akka namni sun barbaadutti ani deebisiniif ta'uu danda'a. Afaanuma fuudheef gamoo meeqarra na kaa'ee gad deebisee narra deeme beektaa na kolfisiise akka ajaa'ibatti. Taateewwan sooshaal miidiyaa irratti nama qunnama keessa yeroo ammaatitti waan akkanaa kana namni waan barbaade waan barreesse akka barbaadetti yoo hundeeffatanii deebii yookiin argatanii koomentii si barreessee koomentii sana illee hundeessanii namni maal arrabsaa maal jedhaanii waan akka isa yaada sila san ta'uu osoo hin taane. Namni namaan arrabsaa miti baay'isee wanti ati beekuu qabdu akkuma namni yoo na faarsu jaaladhu namni yoo na arrabsullee homaa natti fakkaatu. Sababni isaa ani namoota na jaalataniif na jibban birattillee gatii akka qabu nuuf beeka inumaayyuu namoota na arrabsanis biras jiraa jechuudha hojiin kiyya. Annamummaa namni waa lamaan si jibba tokko sima ta'uu keetiin si jibbee si xiqqeessuu si kuffisuu si sakaaluu akka ati hin deemne si dhogguu amala namaati. Tokko hojii keetiin si jibba hojiiwwan ati hojjettu guutuun namoota san biratti waan jibbisiisaa ta'eef si jibba. Jechuun hawaasummaarraa waan si dhiibuuf hawaasummaa keessaa waan si baasuuf si jibba. Inni kun akkuma siin jedhe waanuma ati nama taatee uumamte keessaa'u halluun kee yeroo tokko tokko beektaa halluun lafaa kaatee sitti tolle wayiin jiru. Ani waan kana jaalladhu jettu. Kanaaf sababa ofii keetiif halluu wayiin jaallanneef halluu sana jibbituuf namoota si jibban na jibban jettee yaaduun sirra hin jiraata. Sirri maal yaadadhe beektaa si mu'e? Namichi achiin amma namni kun si dubbisee miseejii si dubbisee deebisuu fi diddee si faarsee maal jedhee booddee ammoo koomentii si arabsan maal na yaadachiifte. Deebiseera. Maal na yaadachiifte beektaa? Anyway akka inni barbaadutti hin argine namichatu waraabessatu iyyuu farda kana ari'e beektaa? Ari'ee qabuu dadhabeennaaniin abboo kun fardi fayyaa qabaa jedhe. Akka inni barbaadu fiiguu fi dide. Akkas jechuudha. Waan akkasii jedha tole kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma daawwataa jirtan dargaggoo Muhammad Deeksisoo akkuma beektan bara 2021 gurraan dhala gaafa 12 jechuudha. Yuunivarsiitii Jimmaatitti bahuudhaan hidhamtoota siyaasaa Oromootii fi Firii Jawaar Mohaammed Firii Baqqalaa Garbaa jechuudhaan namoota achirratti hidhaman maqaa waamuudhaan sodaa tokko malitti kan sagalee ta'ee fi akkasumas uummanni Oromoolee sanarraa ka'uudhaan bakka adda addaatitti akkuma isin beektanitti hiriiraan illee haa ta'u mormiin illee haa ta'u tumsaa fi turanii inni illee ammoo sagaleen isaa hedduu akkaan dhagahamee mootummoota keessatti illee bakka aangawoonni mootummaa jiranitti taasisuun kan ta'e isa wajjin turtii taasisu jirra inni ammoo lafaa ka'eetii miti kan isa wajjin turtii taasisaa jirru kitaaba barreesseetiin qabaa kitaaba inni barreesse kanarraa egaa dubbachuutti jirra. Egaa mu'ee amma gaafiif deebii kenna gara xumuraatiitti deemu jira mee dhumarratti namoonni galateeffadhu yookiin namni galateeffadhu akkasumas immoo waan dubbadhu waan hafee ni jira jettu yoo jiraate gamanumaan carraasiif kenna. Jalqaba irratti uummata Oromoo bal'aa uummata osoo ofiif hin jiraanne nuuf jiraatee nu har'aan nu gahe ka dukkanni jabaatee deemsa isaarraa isa hambisin kan dhoqqeen guutee deemsa isa hin dhoggin kan bakki irraa ka'e dheeratee nuffisiisee karatti isa hambisin uummata Oromoo haga har'aatti bilisummaa ilmaan Oromootiif gatii kaffalaa jiran warra maqaa isaanii beekuuf hin beekneen galatni keessan bara baraan uummata Oromoo biratti gatii haa godhatu jedhaani. Itti aansuudhaan maatii kiyya akka ani Muhammad ta'utti tolchanii bareechanii bareeddumsa rabbiin sii kennu biratti bareeddumsa dabalataa naannoo itti guddattu irraa argatta. Hawaasa keessaa baatu irraa argatta. Muhammad akka Muhammad ta'u. Muhammad akka bubbeen xixiqqoon fuutee hin deemne. Muhammad nama bubbeen xixiqqoon fuutee bakka wa'iin geessine godhanii hawaasa na guddisaniif galanni isaanii bara baraan akkuma jenne haa yaadatamuu bilisummaa haa ta'uun jedha. Itti aansuudhaan hiriyoota kiyya bitaa mirgatti na argaman guutuu isaanii kan biyya keessa jiran kan biyya hambaa jiran
ka gaafa dadhabe, ka gaafa aare, ka gaafa gammade waliin dabarsu. Hiriyyaa fi hiree rabbiin namaa kennaa. Abbatu tolfataa. Hiriyyaawwan kiyya tolte siyuu dabalatee jechuudha. Akkasuma ilmaan Oromoo guutuu idil addunyaa irratti argamaniin galatoomaa ulfaadhaa isin jaalladhaa rabbi isinaa jaallatu jedha. Asumaan guyyaa eebbaa keetiin leettu nu ibsi. Akkuma beekamu eebbi kiyyaa miti eebbi ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamaniiti. Yoo isaan fedhanii hin taati yoo isaan hin feenes hin taatu. Akkuma ta'uu baattu ni taati sirba jedhu wayii na yaadachiiste baay'ee. Sirba kana baay'een danda'uuti. Sagaleen dulloome fakkaata. Duruma danda'a garuu amma hin dulloome. Kanaaf kitaabichi gaafa juunfoo guyyaa sanbata guddaa yookaan immoo sandee naannoo asuma Naayiroobii galma Siriyaal Alii Muslim Club yookaan immoo Kongirood iddoo jedhamutti as naannoo Park Road asuma gara Pangaanitti torbee 28tti gammachuun kiyya gammachuu keessanii waliin waddannaa isiniin jedha. Mee asumaan amma sagantaa keenya xumurree garuu xiqqoo si dhaaba. Yoo amma achi deemtee amma Oromiyaa keessa barreesseetiin keenya eebbisu akkamii hiriiratti baanaa oduu siin jedhanii warri biyyaa akkam goota warra biyyaa kana mee maal godhu yaaddeerta? Yoo nama dhuunfaa taate ofirraan qaba uummata taanaan qabuu hin danda'u. Duuba akkam si goonaree nama dhuunfaa miti uummata? Uummanni jennaan uummanni anaa sagantaa eegalee eebbisiisuuf banaa jiru uummanni jennaan bakka uummanni jedhetta. Achuma wal guratanii galma sanii didistanii gara akkasumatti wal fudhannee Oromiyaa duunnaa. Ummannumti karaa cufee naa eegu malee. Wanni guddaan uummanni Oromoo illee dhugaa dubbachuun milkaa'ina keetis kan sirraa barbaadu illee milkaa'ina kee barbaadna. Iddoo kamitti illee akka feetetti illee bakka feetetti illee yoo taateetiin jette waan gaarii uummata Oromooti yaadudha wanni guddaan. Kitaabni ati barreessite dhangaan ati uummata Oromoo biraan geette illee hin hanqatu miti Oromiyaa Keeniyaa biraa osoo hin taane idil addunyaa guutuu irratti iyyuu akka nu qaqqabu abdii qabaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin hanga ammaatti kan daawwataa turtan kan hangammaatti ture mu'ee waan dabaltu jira. Waan naafee jireettamoo ragaduu feetamoo shubbisuu feeta. Kadhumaa sagantaadhuma. Wanti naafee hin jiru garuu icciitii jaalalaa isin baasuuf yaaltan tokkotu na dhibe. Icciitii jaalalaa jechuun anirra darbe malee akkasiyyuu miti. Ani jechuun beekaa mucaan kun itti guutaa jechuudhaa fi kan sirra qabee maal jedhe malee mucaan nyaata didee mataa filatu kitaabni daftarri qabatee deemu ka'esiiti geggeessee mana hangaa bakka akkasitti hanga waa baay'ee ergu osoo karaa deemtanii waa baay'eetu mudate garuu ani maal godha icciitii namaa hangana xiqqoo si Hundaafuu warri icciitii namaa baasu kun ofaa eegu. Sababni isaa icciitii namaa kan akka kanatti nama ilaalee mun gaarii. Akka mudannootti natti. Gara yaatuudhaan natti. Itti deebinaa. Ammaaf garuu. Sodaarteerta mu'ee thank you so much. Maqaa kiyyaaf maqaa uummata Oromoo bal'aatiin isin galateeffachuu barbaada. Maqaa kiyyaaf maqaa uummata Oromoo bal'aatiin galatoomaa ulfaadha. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya namoonni Keeniyaa Naayiroobiitti argamtan gaafa 24 jira dhufu jechuudha irratti argamuudhaan mammaddaqsisoo akka tumstan gamanumaan abdannaa nuti ammoo qophii addaaf qopheessinee kan gammaatti daawwatan ture Forex Entertainment irraa jechuudha galatoomaa horaa bulaa.